qabamteemmoo safuudha bu'ee samarii mokonnon har'a jechuudha waan ajaa'iba na amanaa waan ajaa'iba sarpiraayis taatu baay'een keessanii jechuudha iccitii baay'ee dhokataatu bakkee beekudha nuti ko nama akkasii qabna nama quuqama hawaasaa qabu nama hawaasaa biyaa saamichi uummata kanaa nama garaasaa dhukkubsu nama hedduu qabna ko big respect dhugaan isinitti ma viidiyoon kun iccitii hedduu qabatee jira viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasuu hin dagatina osoo viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasan immoo adaraa keessan koomentii gochuuf hin ariifatina isti viidiyoo kana walumaan caqasu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Laale obboloota kuwaasiin nu bachaa jirtani aaruun barbaadu dubbachuun hin barbaadu nama ajuritti dubbachuun hin barbaadu chaalenjii mataa koo keessa jira. Ijoollee qabdu yoo taatani ijoollee keessan isin qabeera. Kuma kudha jannaa galee taraani alhamdulillah hawaasa kootu na gargaare haa galatoomanii hawaasi bal'aan kun haa ulfaatu namni fayyaadhaan immoo qoosu madaa kana baadhee ofirratti waan taphadhuuf hin qabu salphaadha akkamatti hojjedhee si erguu hin danda'a ediitiidhaan asiliin kun salphaadha kun maqaa koos waan asili kun yeroo tokko na dhaggeeffadhu bilees bannaatti na dhokkuba na dhaggeeffadhu. Koy maal dhaggeeffadhu rabbi si haa fayyu xiqqoona dhaggeeffadhu kam maaloo bannaa asili kun dhugaa haruun barbaadu. Dhiifama naaf godhaa malee jechuudha asitti baay'ee tokko waan nagarrame Dooktar Asiliin baay'ee masmaadha jechuudha na irra darbuu barbaade dubbattii waliin na irra darbuu gaafa inni barbaadu na dhukkuba maaloo na dhaggeeffadhaa gaafa inni jedhu dubbattii jechuudha xiqqoorra dibee gaafa inni darbuu barbaadu tiktookerri keenya jabaadha qabaatti jabeesse rabbi si haa fayyisu jedhe waa'ee dhukkuba isaaf rabbi si haa fayyisu jedhe achuma naasaatti fufee jechuudha asirratti waan hubannu abdii waan xiqqoo waan irra dibee darbuu barbaade wayii qaba ture. Na garuu tiktokerri keenya jabaadha dabarsuun barbaanne jechuudha tammaate maaloo dhala keessanii isin qabeera maaloo na dhukkuba asiliin asitti maal jedhee rabbi si haa fayyisu jedhee dubbattichumatti baay'eetti jabeesse jechuudha meesti walumaa na caqasu. Dura dhaggeeffadhu naannoon biraa addaani dhaggeeffadhu kama dhugaa dhaggeeffadhu waan gaafa gargaarsi eegalamerra haga har'aatti akkaawuntii keessirra seene odiitii naa baasi isteetimentii isaa fidi yoo birriin kanan dhufne kanaa gatta jechuudha. Aarsaa barbaachisu wallaahi nama rabbii lama jedhan ana fudhata. Gaafa gargaarsi eegalerraa kaati birrii akkaawuntii keessirra seene odiitii waliigalaa baasii fidi hin baaftee ati finnu taadeen immoo video si dawale baasee si garsiisan dhugaadha Itoophiyaatti eeyyama abbaatiin ana akkaawuntii namaa isteetimentii baasuun dhoggadha dhugaadha dhaggeeffadhu birriin gaafa gargaarsa keessirraa rabbi waan kana galchirraa kaasee dubbachuu maan dandeenye sitti maarraa miliyoona 16 fi 276 fi 409 galee jira obboleessa keenya amanii fudhadhu naan qabeessa si gargaara akka rabbi si haa fayyisu. Shayyee alhamdulillah jedheeraamu ammallee bakka kanaa miti yoo zarfaa jette zirafo mina gabbanyine maaltu natti si aarda obboleessoo. No sittaaraan jiru wallahi maafan sittaara wasa. Egaa na dhukkubaa minaamin ati galu hai ummatan baxabbatin warri na arrabsullee waan fidu takkan jiru rabbi malee nama sodaadhu obboleessa. Lala in arrabsiina. Ana badaanan godhu abdi please yeroo tokko na dhaggeeffadhu kaasuu. Wajjin mee carraa walii haa kennu mee yaayirana as gubbaa haasa'uun faayidaa qabu amma furmaata yoo kenne hoo. Yeroo tokko. Furmaanni sheekotii fi guuraa turtan na sobsiisi sin jira deebitini. Abbaa feetan fidaa na sobsiisaa obirriin kanan ta'in isin jiraa jira baran. Enee qaqqabu wallahi islaamummaa keessaa isin baan yoo birrii kun kanan ta'in deemaa fida. Maaliif nama isin fidi namni yaa'idar sheekotii takka warra wajjin guuraa turtan birrii. Nama hundan finna dhaggeeffatu mi'uut godhadhu taa'ee nama hundan finna heydar binni sheekota takkaan fidi. Hin fiddu taanaan guutuu keessan isin saaxilan si jammar manni yaalaa qixxarraa qixxatti ispoonsara isinii ta'e miliyoona irraa meeqa akka isinii dhiisi. Hai amma naannoo namaa jala deemtanii zayitii finneektanii uummata sobuu barbaaddanii abbaan fedhan dhagibba abbaa fedhan dhiisa sitti himan deebii fidi birrii kana hanqatu. Na dhaggeeffadhu nama hundaan fidaan. Sina dhaggeeffadhu nama hundaan fidaan. Amma warri as jirtan hundumti keessan ustaaz Abu Muaz ustaaz Farhaan ustaaz awwalitti illee sharba dhugaanni mooti namni 14,000 kun hundi naan morma. Ani miliyoona 16 guurame yoo hanqate jettan hin dabaltan yookaan immootu birriin guurame hin gayaa isin jechuu jira bakka halleqe ko.
miliyoona 9 gaafatan tirfii miliyoona 7 jiraas hin jiraara maal abbaa kennaa rabsita konka wanti garsiisaa jira kunoo isteetimantii baankii irraa baasee ija keetiin argaa jirtaami hoola barbaaddu kalee kee uf keessaa baasii kenniif abdii namni birrii kennis hin jedhe hin jiru birriin ati guurte miliyoona 5 mitii sin jedhaa bar እኔ ያልኩት ያለው 5 ሚሊዮን አይደለም 16 ከምናምን ነው እናታችሁ አፈርት ብላ ውሾች ለማለት ይያረከረተ ማህይሚ lisan isi memira ke sabai wan kana tultina yo balizakhiya am ustaz sheekotiti ustaz farhan ustaz awwal ustaz ibsa ustaz ennu ustaz tahir galato es saidu obolota ko angaru baye mo wanna dibena gi sudi duwachudha ummata oromo kana gowa markitani maatti tabattu mama fitti tabattu dhugaara sinitti ma cubbuun ummata kana jechuudha achi sinin eegsu adaraa keessa mee dhaabbanne of alaalume mee ani ifamana godha malee jechuudha ega social media kun dhufee yeroo dhiyoon asitti abbaan dargee social media irra ba'ee ummata bara meeq waliin jiraachaa ture ummanni oromoo ko muslima qaba kristaana qaba waaqeffataa qaba ummanni kun hundumtuu wal danda'ee waliin jiraachaa ture waggaa meeq waggoota meeqa abaabiliin keenya wal danda'anii waliin jiraachaa turan abboota keenya irraa seenaa badaa dhageenyeen beenu har'a garuu kolkollee lafaa kaatee ummata waggaa meeqa jaalalaan waliin jiraatetti summii facaasaa jiru garaa isaaniif jecha garaa isaanii guuttachuuf jecha meestii abdii kan fakkaatanii kristaana keessaa ba'anii muslima kan deemanii muslima keessaa ba'anii immoo gara kristaanaa kan dhufanii sooshaal miidiyaa kanatti ba'anii yeroo isaan alaakaa oolanii ummati keenya gagarraamiidha waan hundumtuu dhugaatti fakkaata inna maallaqa kana akkuma arganitti roobsaa oolu jechuudha asli big respect dhugaa kabaja guddaan sii qaba ati nama jabaadha dhugaan sitti hima ummata oromoo saamicha irraa baraaraa jirta ummanni oromoo ko karaa meeqaan saafamaa jiran karaa meeqaan karaa siyaasaan nagaan arganne kunoo karaa amantaan kolkolleen biyya keessaa kaate dhaloota ganaa lafaa kaaran summeessa ummata keenya beekaa keenya walitti buusaa jirti kolkolleen mandara keessaa jechuudha ammayyoo jechuudha warri fakkaattonni abdii muslima keessaa gara kristaanaa kan dhuftan kristaana keessaa gara musliimaa deemtan yoomiyyuu isiniin milkaa'u dhugaan isinitti hima muhiimtu ummata kanaa achi isiniin ibsu inna asliin bukoo cimaa gadi baasaa jira ganaa waan gudii dhageessu mee viidiyoo kana walumaan dhaggeeffannu nu wajjin hin tura yaan faankoota waan kana kallatti haa keenyu pilis ammallee abdi raggaasaadha hin bahin gasti irraa obboleessa kee adabadhu taa'e raggatamu yoo ta'e waliin raggatamu jirra haa teenyu haqa jiru haa dubbannu waan nu gaafatan haa himnu mallaqnu kun mallaqa ummataati miliyoona 5 haa ta'u qarshii tokko mana beela sababii sana deebii taphachuu dadhabe uftanii haasaa intanaattanii waliin intanaan jeela abdi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh bagana gaannu jirtani baga rabbi si fayyises waliin argine Amin kale ko asli yoom si qaqqabe statementiin kun ammoo si qaqqabe amma na erga mee akka tigasirraa baay'ee gaariidha ayyee yeroo tokko na ilaali eesh yeroo tokko na ilaali ayyee warra si wajjin gargaarsara ture hundatti sheer godhi birri yoo hamqatanii surraa yoo bira tare guddiseera yeroo tokko na eega yeroo tokko qofa na eega kunne gidiwa ankii koodha himbane abdii tan godha ayee abdii taarala abdii ta'ee jira meeqan siin jedhee ka'e ammoo miliyoona 4 jette lakki miliyoona 4 wayinaan qataan jedhe miliyoona 5 wayin galee jiraan jedhe ma statementiin guutuun akkanan ta'u meeqa argaarta asli no ande miliyoona 5 kuma dhibbaa wayi argaara Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan gargaarin asli ko galatoom ulfaadha hawaasan jaallatta hawaasa falmite ani jechuun inni na beeka no ande bareedaa kun dhaggeeffadhu asli isin qaba jaani sojjinaa siin beeku garuu
Statementiin kun amma si ergame anillee amma si agarsiisaa jira. Takkaadhaan immoo qarshii 300 ol akkaawuntii Nigid Baankii irraa dabarsuun hin danda'amu. Miliyoona 16 meeqa kan dabarse immoo hawaasi kun isa argeera, Mubaarikii isa argeera, Idris isa argeera. Jazakallah Rabbi. Galee kabaye jira ka irraa galee baye namni jira kun oliitii wal galaati barkaan si garsiis. Gaariidha. Galee saba'uu ba'eessa galu rakkoon qabu. Galatoom. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Eeshi ati miliyoona 5 agarsiifte hayyee. Kuni eessa akkamitti argamte kuni yoo ka'e nuti jira baran. Abdi. Akkaawuntii lama qabdaa? Abdiin deemuu qabdu bar. Abdi waan kana clear ta'uutu gaariidha. Amma maqaan dhugaa dubbachuudhaaf si qofaa miti. Dr. Asliin si dura ana cafallaqaa ture. At least haga rabbinaa laaf. Sirra. Qe'een nabii kenna foontaa. Bukoo jiru sana dhoksuuf jechaa jechuudha. Kallattii maal laayivii irra turanii kallattii maal laayivii gadhiisee ba'e. Argitanii dhugaan sinitti himaa big respect. Asli big respect. Uummanni keenya hawaasni keenya biyya alaa jiru biyya keessaa jiru koofirraa hafeemini kan nama deeggaraa jiru. Ijoollonni keenya biyya hambaa jiran ikkoo rakkina meeqa damdamatanii hiriyaa isaanii irraa fira isaanii irraa lammii isaanii irraa adda ba'anii namaaf garba ta'aniiti ikkoo maallaqa sana kan argatan. Maaf akka malee uummanni saamama. Dhugaa big respect asli baay'een si kabaja dhugaa waaqa. Argitanii amma isa si qareetu nama roode jettee hantuuti adurreedhaanii jedhan. Argitanii maal godhaa akka ta'e wayi godhee shawwadee bahuu yaadee ture jechuudha Abdii Raggaasaa. Innaa asiliin immoo baay'ee takka nama bilchaataadha baay'ee bilchaataadha gadhiisuu dide. Nama akkuma salphaatti shawwadamuu fuutuu ta'e shawwadee bahuu yaadee ture Abdiin garuu baay'ee hin qabame maal godhu yeroo namatti geenaan qabamuu inuma qabama. Cubbuun hawaasa kanaas dafqa hawaasa kanaas inuma nama qaba. Innaa Meestii yaadanii miliyoona 16 jechuun miliyoona 16 jechuun yaada alaalame. Isayyuu dhageessaniitti yoo ta'e kaffaltiin mana yaalaa kaffaltii walakkaa olii rispoonsar akka ta'e asliin kaasee ture. Mee maal isinitti fakkaata ishee? Dhugaan isinitti maa dhiifama naa godha malee istaatasi himtiin irra jiru kuniyyuu ammayyuu taanaan sooshaal miidiyaatti bakkee nu ba'u qaba. Yoo hin taane maaf uummanni akkasumatti hin saamama? Maaf namni gaafatu maan jiru? Utuu mana amantaa ta'eetis okkee mana amantaaf galee mana amantaarraa manni amantaa hanga ta'e wayii gargaara ta'eetis okkee hanga garuu amma garuu biizinesii cimaa hojjechaa jira akkoo namichi kun biizinesii cimaa kan namni itti hin beekne jechuudha. Asli garuu ati baay'ee mana maddaadha dhugaan sitti baay'ee mana maddaadha. Baanki steetimentii tootaalii innis qancara qopheeffatee eege gaafa nakii moobaayilii irraa gurgurutti qopheeffatee eege gaafa nasii attaachitti godhuufi maal jedhee dubbatti shaffanuuf jecha nan gargaarinaa maalin ta'inaa yeroo dirbee kallattii maan laayivii gadhiisee ba'e jechuudha. Kanarraa maal hubattu obboloota ko maal hubattu mee ammayyuu bukoon jiru ganaa bukoo dinqiitu gadi yaa mee walumaan dhaggeeffannu. Kan egaa atti gaachu gowwaayetti bar ani bar habirri kana statementii kana ol baasuuf gowwaayetti bar miira keessa nagalchuuf guuturisi gowwummaa beekaa rakkisee zani miira keessa nagalchitu no. Birru kabaqii bala. Eidar salaam alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah doktor. Video miliyoona 8 guurtan jettee nu galateeffatte maaliif dilet goote? Birri abdii guurtan meeqa hanqate? Himiyas. Wallahi galatum. Gaafii kana sadiin deebisi. Maaliif video kaafte? Maaliif waadaa kaseen tan jedhe malee kaashii miti jette? Eshi maaliif kaafte? Birri nama guurame meeqa isin hanqate? Gaafii kana arfan deebisi wal jala. Okay, oso abdiitti illee share goonee Ustaaz Zaire faallee finnee osoo bakka takkatti Ustaaz Ibsaa faatti illee share goonee yoo namni kana waa nama hedduu quba qaba waan ta'eef ana argitanii amma gaaffii asliin kaasaa jiru kuni mee yaadaan yoo hubattanii jechuudha waan baay'ee tokko waan ajaa'iba. Isti namni abdiin akka gargaaramuu fi maallaqa kana walitti qabsiisaa ture uummata galateeffatee ture. Maallaqii hangam akka seenee uummataaf ifa godhee uummata galateeffatee ture. Amma immoo maa viidiyoo sanaa amma akka balleessee jiruti kaasaa jira asliin. Meesti viidiyoon kun maaf bade jettanii yaaddu? Utumattuu dhugaayuu shirri wayiin jiru ta'ee maaf viidiyoon kun bada? Eenyuun amanuun sirrii miti obboloota godhiifa manaa godhaa malee nama amanuun sirrii miti. Wanti ta'e wayii jirti jechuudha waan uummanni hin beekne waan hawaasni kun hin beekne wanta wayii hin jirti jechuudha. Mee ganaa bukoo hedduun gadi yaa mee walumaan dhaggeeffannu mee sirrii matti caqasa waan gudii dhageessu. Aburii naa jira inni dhufe
birriin si ufumaan haa barreesse osoo hawaasa akka anaa geemii taphataa jiru warri koomentiin itti muddee osoo ati obboleessi kee muslim akul muslim ibiddaan gubateetiin goonni kenna jihaada irra gubateetiin rakkataa jiru geemii taphataa yaanii lakki abboo birriin ga'ee bileena kudha ja'a jennaan viidiyoo muranii itti erganii dhufe alja. Mee amma doktor waan kun akka achumaan inni dhufnaan dafeetiin warra baankitti jawwaladhee na dhaqqaba yeeni uummataan wal lolu jedhee birriin immootu ani dogoggoruun mala amma gaafi viidiyoo maa kaafte. Ani viidiyoo kaasii akkaawuntii kan kee irraa miti kan gale yoo si biratti mallaqni galee jiraate mallaqa nutti ergi yoo mallaqni si bira hin jiraanne ammoo mallaqa akkaawuntii keenya irra kan jiru amma miiliyoona 3 addisuun naan jedhe miiliyoona 3tu akkaawuntii irra jira viidiyoo hin dogongorteedhaan eega dogoggore hayyee jedheetiin dogongora san dogongora kiyyallee uummatatti illee hime waan ta'eef ammas la warra garee shaadatti illee sheer gootanii ustaaz ibsaa ustaaz xaayir galatoo fa'aa namoota waa'ee kana beekan dhufanii bakka tokkotti osoo wanni hundi kiliir ta'e gaarii natti fakkaata maaliif anillee nama hirmaate keessaa tokko malee kophaa keessatti aangoo nan qabu hin jiru garuu addisuun beeytu ati birrii akkaawuntii kiyya irratti miti kan gale akkaawuntii obboleessa keenya Abdii Raggaasaa ta'e nama biyyan turre waan ta'eef akkaawuntii isa irra gale isatti illee sheer godhaan illee haa dhufu akkana godhi akkana godha ati beeytu mi an ka aljiru kun hin beekaa yoo birriin isaa miliyoona 16 kuma 200 kuma 779 fi 409 saantiima 79 gadi ta'e sigaleemi anatu kalee kiyya baatee isa yaalchisa abbaa feeta wajjin isallee additullee warra amma maqaa yaamtu kan hunda wajjin deemaa isteetimantii baata birrii yoo kanan ta'in yoo barbaadde mootu kunoo ani immoo lakkii kanaa miti nu garsiisi yoo jette immoo asirratti garsiisa. Amma laalle akkina amma bar obboleessi keenya Abdiin silaa dhufe inni illee yaa'u silkii amma zabanni tole waan ta'eef isteetimentii osoo naqniyyuu silkii keessallee mul'isuu hin danda'a waan ta'eef waan jiru osoo ifa ta'e anamma maqaan nabadu jira doktor wallahi billah dubbiin qoosaan qoosaadha waan kana jalqaba irra ka jalqabe ana kophaa kiyya eegale waan kana erga eegale ammoo ani jidduudhaan biyya alaa deemee gaafa deebi'u ammoo wanni tokko tokko faallaa taanaan anammoo bakki xiqqootti duba fakkeenyaaf amma egaa ustaad Raajaa waan kana poost godhe waan kana ana irratti hirmaatu argiteeti hirmaadhe ani marsaa kana irratti marsaa jalqaba malee marsaa tanatti hirmanne maaliif innaan dhimmi kun koreedhaan haasossu yaada jedhu fakkeenyaaf har'a guyyaa har'aa wal gennee marannee ture ustaadota baay'ee tokko walitti qabneetiin har'a. Ashi. Koree uumamee dhimma Abdii Raggaasaadha kana koreen haasochoosu koreen haa hojjetu jenneet kanaan booda koreen haasossu jennee har'a doktorri sadaqan jiran. Yaa Rabbi nu baase osuma deemnu khayroo seenii jiran yaa Rabbi nu baase yaa Rabbi nu baase. يا رب نباسه مبارك مسمى ياسين أبا إنن جدي ونن تاني أنا مسكين تجزي تاني يجي ميرا مشاطر بيدو كيما تباتين تاني تو تاني أبدي لك كذا سكلي أسيلة تكلي جنان ما تو كيا كومنتي جرا لالين ديما نجلان جنني أما متي هندو ما سكلي تينا جتو متى كون زيرو نجرا منا عليه ثمين جرا سويا مدين والله عظيم منا رفوق عبد بالسكية عبد الرجاء هذا ده كيف هو عبدي نرجعي عبدي كنا نرجعي ربي سيافا يسوع بري ولي غلط تقولم الله كده كأنه كنوتي أكملتي أوديتي ولي غلط في ولي يتاني موتو كنوتي لكن تو يا موتو عمر كون يجرو غاكتا غوتي تشكينا اتتكاتا ابا يري مو فري دبلو دندا نوتي امتا غووم سون برفان Abbo nama jabaa dhugaa nama akkasumatti nama baargeef gooyyoomuu miti nama jabaa dhugaa waaqa baay'ee tokkoon ajaa'ibsiifadhe. Innaa asinitti dhufanii tasumaa jarrar qabuu dadhabde. Kana jechuudha bakka nama bilxii jechuun nama bishaara jechuun kana waan namni takkasi gaafachuu maluu fi deebii qopheeffachuu qabda utuu gara ajandaa tokkotti hin seenin.
Mee yaadanii asilii kara sanaan kara kanaan gooyomsuu gaafa yaadanii kara kanaan gaafa harkaa ba'uu yaadanii asinis fidan asinis ragaa qabatama wajjiniin ragaa qabatama kallattiidhaan jechuudha. Ragaa qabatamaa informationii guutuu qabu wajjiniin ajandaa kana kaasee kun uummata saba bal'aa mana ga'u kana ummata bal'aa saba mana ga'u kana saamicha irraa baraaraa jira jechuudha. Waan hawaasa bal'aa kana irratti deemaa jiru argitanii nama gaddisiisu kun nama gaddisiisu obboloota koo kun baay'ee garaa namaa dhukkubsa. Haadha hiyyeessa gargaaramuuf yoo ta'e haadha hiyyeessaa meeqatu jira? Namni karaa irratti bahee fira oof dhabe nama meeqatu jira? Hawaasni haala siyaasaan akkaataa adda addaan hawaasi wanta akka hin beekne hawaasi garaa qulqulluu meeqatu karaa irratti bahee beelaan dhukkubaan akkaataa adda addaan dararamaa jira. Namni gargaaramuun waloo nama danuu jira. Maaf uummanni kun saamama? Maaf akka malee saamama? Maa diraamaan hojjetama? Ndee karaa ittiin biizinesiif yoo ta'e karaa maallaqa argame kana yoo investi goonaan qonnuu akka ji'a 2-3 booddee dachaasaadha kan namaaf deeruuf. Egaa baay'ee nama gaddisiisa. Rabbi qofaan afaradu. Please subscribe gochuun akkasumallee yaada keessan koomentii keessatti naa qooduun na jajjabeessa. Please like gochuun dagatina. Guddaan isin jaalladha. Bye bye.